qaba daa'iman baadhaa babbaasuun barbaada. Bagga madditee. Ani maal garuu daa'imti kana iyyuutiin jedheen isaa isii maaf asitti maa wanti darbeera naan jette. Ayyee kaan jedheeni nan baasisan naan jette nan rifadhe isin baasisin daa'imni waaqarraa kan nu kennamudha nama eebbifame qofatu argata lakkiin jedheen in ta'uu annan baasisaa abbaan isaa ani akkanaa guddisuuf naan guddisiin waan adda baafadheen jiru namni baay'ee isa marsee jira wanni hin beeku hin jiru nan baasisan naan jette. Erga goote jedhee marsisnee dhufaarra. Daa'ima baasnee. Daa'ima ka'ee nuti namaati beektu. Siis atis hin beekta. Maaliif baattiree sabbiin isaa maal rakkoo maal ta'e daa'imni jalaa dhukkoomu maali? Abbaatu hin beekamne ani abbaa isaan beeku. Beezaadha. Beezaa? Beezaa ta'e namu? Maali fattare? Beeza mata namu? Beezaa teechan beezaa teechan. Maali fattare? Ilmoo gara baaste? Beeza mata namu? Beeza ma silata beeza. Beeza isa waliin qabatanii akkanatti wal hammatanii viidiyoo hojjettan. Ilmoo gara baaste? Kana wajjin turte hospitaal? Maaliif baaste? Daa'imti keessi. Jechuun? Shambaadhaan bareeda jaalala turraa qabee. Ani immoo niin gaafadha. Har'a namitti tana hin jaalattamu hin jaalattu. Ishii fi si gidduun wanta akkamiitu jira jedhee nin gaafadha. Amma ichaa dhuftanaan jedhaa xiqqoo ani gabbayeen dhufee as ollaa waan waamanii deeme hin beekne inni ichaa akka deeme kaa. Ichaa dhufta jedhee gaafachuun isaa doolu ani maalii firaankii isa hojjechuu falleema. Suuta jeen babbaasa. Hoo ishii jaalatee kaa qinni jechuun isaa nafu hoo ishii jaalatee baqa loluun isaa nolu iyyuun isaa waan hin oolleef mee wanta gaafadhu kanarratti murteessaadha wanti gaafadhu kun murteessaa waan ta'eef in jaalattamu hin jaalattu kan jiru kana adda baaseen isa gaafadha. Kana mee maal akka nun jiru immoo walumaan ilaalla. Kanan isin jedha haa ani baay'een shakkaara innis jala fiiga ishiinis jala fiigdi waan ta'aa jiru adda baafachaa jiru. Waan hundu mirga naagalaa jiraani waan takka naagalaa jiru ani shi tume illee waa galuu fi dide isattis ija ishii keessaa balleessan irraa dhorki jedhe dhorke illee waa takka isheef galuu dide hali waan godhu wallaale innis ishii jala deemaa isheenis isa jala deemti babbareeddeefa ayyo akka nama isaa yaadu wayitti badhu gaara akka isaa nama yaadu ani waa takka waa'ee Said waan hin cinqabne waa takka akkanatti hin fakkaanne gooteetti qaaqxi bara. Tana baddu ganda asqayyaamii xallaajaamii asxayyii jazbaatan ani moon dhiisu gaara bisinjaan dhiisu amma Said nan gaafadhaa gaafii kana nan gaafadhaa maal jedhee akka naa deebisu waliin ilaallaa jechuudha. Said maal akkanaan jiru ilaallaa nan gaafadhaa addan baafadha. Said kottu. Maal taatee galgaleessite eessa deemtellee maal? Wayi. Ani maa gudii kee hun dhageesse Said. Gudii maali? Dubartiin zamanaa garuu maalidha? Akkumatti garuu danda'amaa fi. Akkam. Hin galu. Akkumatti garuu namni daa'ima irratti akkanatti garaa jabaata. Maal jechuudha raddeeti? Daa'ima maali? Ani kwaan si kun amarare? Shis miti? Daa'ima inni ittiin ajjeesan? Baay'ee nama rarteeti. Maal godhan? Sababa nama tokkooti cubbuu keessa seentu nama rara. Akkam naaf hin galle. Ani kwaan dhiisillee jedhe goorseeni na diddee na dinnaan yeroo kudhannatti bilbilti yeroo kudhanoon akkanaati ayyuu dhimma guddaa fasi barbaadinaan jette. Eenyu siin? Sitti maaraami. Achi tolee jedheeni ganama gabba'e. Ganama ba'ee achoon taa'u ayyuu waan akkanaati garaa keessa daa'iman qabaa daa'iman baadhaa babbaasuun barbaada. Bagga madditee. Ani maal garuu daa'imti kana iyyuutiin jedheen isaa isii maal fasitti maa wanti darbeera naan jette.
Ayyee kaan jedheni nan baasisan an jettee nan rifadhe isin baasisin daa'imni waaqarraa kan nu kennamuudha nama eebbifame qofatu argata lakkiin jedhen in ta'uu annan baasisaa abbaan isaa ani akkana guddisuuf nan guddisiin waan adda baafadhe hin jiru namni baay'ee isa marsee jira wanni hin beeku hin jiru nan baasisan an jette erga goote jedhee mana yaalaa deemee daa'ima baasisnee dhufaarra. Daa'ima baasnee daa'ima ka'eenuti namaati beektu. Siis atis hin beektaa. Maaliif baattaree sabbiin isaa maal rakkoo maal ta'e daa'imni jaraa dhukkoomoo maali? Abbaatu beekamne ani abbaa isaan beeku beezaadha. Beezaa? Beezaa ta'e namu? Maali fattare? Beeza mata namu? Beezaa teechan beezaa teechan maali fattare? Ilmoo gara baaste? Beeza mata namu? Beeza ma silata beeza. Beeza isa waliin qabatanii kanatti wala ammattanii viidiyoo hojjettan. Ilmoo gara baaste? Kana wajjin turte hospitaal? Maaliif baaste? Daa'imti keessi. Jechuun? Lakki wallahi akkas jechuuf miti. Borci ofirraan qabdu jetti akkamitti yoom gara godhu? Kana laaltaafi eda kana tuttuqxaafi. Yoom tuttuqas hin jedhe aboon? Anu akkanatti na tuqxee hin beektu ishii tuttuqxaa. Borci maa ofirraan qabdu ilmoo akkamitti gara godhu jechuudha. Gocha garaa ishii laalte. Garaan akkatuma beesaa maa? Ati maa itti dhiiste rooba? Dabbaa ishii laalte. Nuti jaarsa qabdi hin qabu hin jettu isin kun si yaadda isin. Isa ma sin gaafadha isa sin gaafadha. Dura isin si yaadda itti balaan oftu. Maaliif akkanatti rifatte ati? Maal akkanatti rifachiise? Beesaa teenya moo? Maal si galchoo baasiste? Waa ilmooti miti si waan biraa isa hojjetti si jaaladha maali? Inumaan hafuudhi. Daa'imti keeti? Naaf hin galle. Jechuun daa'imti kan keeti jechuudha. Baay'ee rifatte laal. Amma si dafqisiise. Uuzee billaa. Na shakkitaan akkatti. Dafqite laaliin dafqite. Gattaa'ime. Ammaan tana dafqite asitti. Andurumaa dafqee dhufe yoo amma narra badeeyu. Maal hojjechaa oolte baa? Atture. Yoo mana keessa noo. Eewa. Akkanatti jaalattaa? Akkanatti cinqamtaafi jechuu? Ishiin miidhamte mufayyitee akkam taate ramisi? Ishiin maal taate? Ana malee guyyaa guutuu hagabuu kiyya ishi bira oolee kan dhufe. Beezaa akkamiin na himuu dhabde? Maa baasti maa itti dhiisteeti? Jechuun eessa jaarsa? Diqaalaa si guddisa ka diqaalaa si guddisa. Eessaa fiddee? Ani diqaalaa si guddisa. Jaarsa hin qabdu eessaa ulfoofsin jechuuf jira waan biraatiin. Si tulfeessee ka. Maal asuuta? Anaa wajji maal narra? Maaliif attaree akkanatti maaliif tulfeessa? Jechuun ani nama beeku jechaa kaa hin beekamu. Sanumaaf fiddee. Mucayyoon garaan isillee duwwaa jira eessaa fiddee jeeti. Isin immoo garaa walii laaltu. Garaa walii laaltu? Isin yoom kiyya laaltaan ilaali malee. Jechuun namaa irra jiru borci hin qabdu qaamni ishee asiin qal'aadha. Wallaahi isa micatti isa reeffa ishee si fidashi. Maaliif? In argitamu idatti. Waa ilmoon kiyya ta'e. Waan baay'ee jiru. Waa ilmoon kiyya ta'e. Maaliif rifatta? Silaa walloltani maaliif akkanatti rifatta? Yoom rifadhe aboo rifadhe hin jenne. Ati anaafuu rifanne waa takka ta'e hojii akkanattu hin jenne. Yoom rifadhe? Gaafa sumayyaan na hiite sanuu akkanan ta'an. Rifadhe hin jenne. Maa fulli keen beeksisaa bara? Sirriitu bara? Beezaa teenyamu jettaa bara. Tiyya hin jennan teenna jedhe. Beezama jechuun tiyyoo haftan ta'e hiriyaa ta'e hiriyaa matan ta'e jechuu barbaade ta'e. Hiriyummaan ishee funyaanidha akkanatti haa ba'u. Maal abboo? Maal si goote kan hunda? Miskiina mucaa nama nagaati. Wallaahi hin argita reeffa ishee si fidee fuuldura keetitti si teechisa. Tumee dadhabee asittis fidee tumee dadhabee hin argitamu reeffa ishee. Inkwaan ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ይላል ነርኪታ ረፈ ቢስ ደዋል ረፈ ቢስ ተው ኢልሞ ጋር ነም ኮፈልቺስን አን ኮልፉሌን በርባዱ ነም ኮፈልቺስን ረፈ ነው ቆጥ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢነርጊታ ከጌሞ አዱ መራቱ ወይ ማሊ አኒ ገሩ ሳይድ አኒ ነንቆሲ አኒ ሾጅቲስ ወላርጉ fedhu wal arginees hin beeknu ani viidiyoo maanoo sin argu ishiin si jalaan baddu atis ishii jalaan baddu warri kun qunnamtii akkamii walii qabu wal jaalatu wal barbaadu kan jiru kana adda baafadhee ilaaluuf firaankii kana si qopheesse ogumammoo ogumammoo laal amma viidiyoo kana balleessinu ilaal video kana balleessinu ilaala na dhagaa ummata ana jedhe weeza injaradha ummata na dhagaa akkatti rifatan ala
akkatti rifate argitanii jiru. Maarifachuun Kanaaf isin gidduu waatu jira. Ani immoo ishii waamee jechuudha laal. Gubbaarra nama jala ishii barbarree ulaa laal. Barbarree ulaa ugaa kana baasisa. Hin argita. Isin immoo argitu wanti kun ani wanti hin jeemmoo lafatti tu laal osoo wanti tun hin goggogi hin argitu. Achi hin argita reeffa ishee si fida. Nagaan naa tura ani akkana taa'ee jira. Namatti utaaluuf fiigin maraatuun kan ta'e. Wallahi hin argitu. Ani beezaa jennaan saayibatan ta'e tulfaa yeroo fadhi malee biraatti miti. Hin argita saayibummaan kiyyaa. Saayiba isnee jira. Ishiidhaaf maa kanatti rifate saayiba. Numa ani dura waan garaa keessaa daa'iba qabdu se'u garaan ishii boorchiin qabdu xiqqoo inumaan da'u garaa akka qabdu shakkeera garaa ishii binxeen ilaala. Imaraatti mucoonaa wajjin qunnamta kan qabdu yatiin. Wallahi hin gaafadha isinis ilaala naa hubadha. Video beratti isin baasa. Wallahi hin argita ani ayyuumi way. Ayu tasgabbaay waan taane. Ayu